waan jettu beekta be honest jedhan be honest jechuun mee dhuguma rabbi sitti beeku san dhuguma san akka obboleettii guddoo ta'ee si gaafachuu jira mee dhuguma san natti himi akkitti mee waan takka qofa ka ila akka ati gartee dhugamatti jaalala isaatiin qabamtu si goote waan takka qofa naa himi waan takka qofa. Nadis me reefi tanamma nama kumarratti ashittiiti yan jaaladha jedha haaraa sheekota keessatti. Ani yoo fayyaadhaanu barana gale. Yoo fayyaadhaanu barana gale waan guddaadha. Wallaahi sheekota keessatti. Osoo sheetichi adabadhu jedhuun mana namaa jirallee ashittiiti yan jaaladha jedhaa jira. Faranji gurraatti intalatee nadhiisii maal intalti teessan qofa anaafillee intalati yaashitti. Way good kono. Ay, one thing. Gaafa dura gaafa jalqaba Hamza kana walitti dhufnee just waanuma TikToka kana ture isin hundinuu beeytanii ji'uma tare TikToka waliin seenne Hamzaan amala isaa beeytanuma faarse akkanuma bakka normaali even bilbila kiyyayyuu narraan fudhanne haga faarsee lolli bu'u jalqabu lolli sunu jalqabu Hamzaan bilbila kiyya hin qabu ture bilbiluma bilbilaa jechuudha. Achi gaafa wayii TikToka live seenna anillee hojii hin qabu zamoona isaanaa kana live seenna maali naan jedhe uffata aadaa wayii qabaa barii uffata aadaa Harargee wayii uffadhaa jedheen akkuma taphaatitti uffata aadaa kennaa jedhe garuu hin uffadha jedhee irraan kaayanneen inni live galgala seenee aan uffata inni isaan akka qubnagarii guddaa godhee kaayatee jira. Ani waan tokko gaafa jedhu hin jedhu dafee hin jedhu waan tokko gaafa akka ashoofaatittu yoo siin jedhe an fakkeenyaaf an bakka kanaan dhufa yoo akka ashoofaatittu siin jedhe waan san ima godhan oolan bula malee. Na gaafa uffata aadaa sanaan uffadhee dhufu. Yani uffata aadaa Oromooti normaalii an uffachuu danda'a inni naan jedheef yookaan ufiin jedheef osoo hin ta'in. Wayita salaalu gaafsan viidiyoon sun stiil wayita wallahi mimmaan qabachuu hin danda'u viidiyoo mummuran san. Mucaan hin gammade seeta jechuun nama waan xiqqoo ati gootuuf si gammadu wayii argite bara nama kanaa hundumaa meeqa gootee namni fuula isaarraa gammachuun argitu gammadee shaamizii wayii ofirraa qabaayu maa akkana maal tokkana si gammachiisa jennaan uffata aadaa kennaa uffattee naan jedhe tokkoffaa jaalala inni uummata isaatiif qabutu natti mul'ate beekta bara uffanni noormaaliidha uffata aadaa keessanii uffadhe maa akkana si gammachiisaa kana hunda jennaan dhiismee jedhee shaamizii wayii ofirraa qaba hin beekta uffata barbaafachuu kana guddisaan shaamizii tana ofirraa baase garana ceekuu garana irra buusa takka shaggoo yeetti mana manni kun itti dhiphate ani wayita nama laalu tilmaamee nama laala sirri gadi qabee mucaa kana waanuma xiqqoo ganaattu akkana gammachiisa namni waa xiqqoo gooteef yoo inni akka malee gammadu gammachuu guddaatu duuba jiraayyuu ganaa osoo wayitu ka godhuuf taate waa guddaa jireenya keessa godhu. Xiqqoo tanaan namna gana gammade namooma kiyyarraa yeroo namni gammadu namnummaan karaa deemu yeroo gammadu oromummaan haasawa kiyyarraa isa na dhageeffattee gorsanarraa fudhattu caala isa jarri kolfituun na gammachiisa namni tokko yoo waan xiqqoon gammade kan nama gammadu wayii argite bar jiruun titoleetii miti namaa ka gammadu anallee ati jiruun titoleetii miti waan xiqqoo ati gootuuf wayii piraayisii guddaarra kaayee gaafa gammadu. Si gammachiisa deebisee dandeettii nama kana gammachiisuun qaba yoo jettu jaalataa deemta nama sana. Namni tokko waan fedhe gootee fi nama fuulli ni kannee jira beekta. Nama fuulli ni kannee waan fedhe gootee fi. Naa tokkoffaa maal irraa jaalattee sanaan jettu saniif hin gammada. Akkanuma amma fakkeenyaaf Hamzaan akkuma nama kamiituu baqataadha. Biyya san keessa jiraata biyya sanii bayuudhaaf. Yani ijoolleen biyya san jiraattu hundi rakkina mataa ofii keessa jirti. Garuu irraan taree waan kana irra taree hin gammada bakka waanuma xiqqootu isa gammachiisa akka daa'ima ta'ee yookaan bilisa ta'ee dhalatee wayii rakkoo wayii hin qabne kana gammada ima kolfu. Namni kun rakkina dhabee osoo hin ta'in bakka kolfaan dabarsuu barbaada. Na waan san hedduu takka irraa jaaladha. Uumama isaa hunda keessa. Isa inni waa hunda isee kolfa filatu san. Akkasii waa baay'ee keessa nuun ofiin habiifti. Personality jechuudha. Yaa barama namni dubartiin takka dhiira tokko filachuun duratti ulaagaalee isiin dhiira tokkorraa barbaadutu jira. Ulaagaalee ati yeroo dheeraa dhiirarraa barbaadaa turte hunda inni sii guutee jira haga waliin haasoftu san keessatti.
dur jedhi wayta waa'ee ulaagaa kana nagaafatan. Ulaagaan kiyya samii tuqee gadi deebi'a. Dura maazariin xiyya baati nagaafatti ashitti xiyya yoon bultii ijaarta hin beekta dhimma haadha. Akkati bultii ijaartu barbaaddi akkati ilma hin beekta waan haadha. Haga lubbuun jiru waan akkana arguu barbaada jetti. Ulaagaan an kaa'u ulaagaa samii bahee maalii deebi'u maal naan jette gaafa wayiteette. Ati lafeetiyya maaliif aktara turkii sanitti hin heerumne naan jette. Maashaallah. Nasaazabdee jedhe. Gara na laala garas laala kana laali jedhan san laali jedhan kana laala kana laala. Dhumarra maal jettee kan duune ka waan itti dhufullee hima jiisku. Ka yoo du'ellee du'aa ka'u aktara turkii sanin maan heerumne reefuu luma takka yoo akkana jaarsatti hin baatu naan jette. Yoo akka ulaagaa laaltu ulaagaan nama unlimitedidha yaanni nama. Garuu gaafa garii ati waanuma feete yaadi haguma feete fageessi yaadi namuma feete sammuu kee keessa qabaadhu. Gaafa ammoo wanni wayii dhufe jaalalli dhufe hin xalafamta. Sirri. Waa'ee ulaagaa sanuu dhiistee dagattee inumayyuu dagattee irraanfattee jaalala keessa deemta. Inoo jaalalli injifataadha. Barana baree yoo jaalalli injifataa akka ta'e. Akka ajaa'ibaatti akka ajaa'ibaatti. Namoota hedduutu jira kan hin heerumuu ani heeruma hin barbaadu. Akkanumatti dhaabbadhee hafa jedhanii eventually deebi'anii heeruma. Warri koomantii kummee xiqqoo isii tasgabbaa taragaagu. Hedduu humnaa oliin saffisaan deemaa jirtanii akka namni koomantii keessanillee dubbisu xiqqoo jidduutti bireeka fudhachaa haasawa namaa dhaggeeffachaa deemaa. Dhugaa haasawuu nu amma haasawuu jirru wanti anaaf amma isii waliin haasawuu jirru kuni waan isin fayyadu ta'a. Waan isin keessaa argantantu jira. Dhaggeeffadha. Negatiivii qofa yaadina yeroo garii pozitiivii yaadaadha. Hinaafa dubartiin asitti qofaa miti dubartiin guuttee jirti. Tarabbi isinii katabe isinuma eegi. Nu dhugamatti qoosallee garuu qoosaa keessa waan barmoota isinii ta'u asirra gaafii fi deebii godhaa jirra jechuudha. Isiillee naa kabajamtu kabajaan naa deebisu jirti. As keessaa qormaa waan isii gaafadhu kana keessa deebii isiirra waan isin hubatantu jira. Isinii galaa jara keenya tasgabbaawaa. Wallahi Habibtiif yaa namaa hin galu beekta. Dhugaa namaa hin galu anuma tana yoo osoo gatteessistee nama biraa irratti waan kun ta'e dafee naan galu. Dafeen galu uummata kana. An dura wayita namni waan jaalalaan haasa'u hin qoosaa. Ani qoostuu keessaa tokkoffaa still now hin qoosaa koomantii jalatti hin qoosaa. Namarra ga'ee bicha beekaadhis kabalaa inni nama kabalu. Waan ajaa'ibaa takkaan hima mudannoo takka miidiyyoo takka wajjin dalagaa turre Sumaaleedha. Amma miidiyyoon sun doktoraan eebbifamte dhiyoota nama ispeeshaalistii heart ispeeshaalist daaktarii taatee eebbifamte. Gaafa dura eebbifamtu akkuma narsiititti waliin eebbifamne wajjin dalagaa turre. Miidiyyoon tun miidiyyoo haalaan bareedduu moodelistii ajaa'ibaa tana fakkaatti. Doktoroonni hedduun jaalala dhiyeessanii fi beektaa. Nama narra gabaabaatti hin heerumuu hin barbaadu jechaa turte jechuudha. Hedduu haalaan dheertu miidiyyooni. Eventually dhumarratti isiin jettee murtiin isiin murteessitee yeroo sanitti dubbatte biyya galee biyyarraa nama tokko hin fidu. Biyya tiyyarraa Soomaaliyaa dhaqee Soomaaliyaarraa nama hin fuudhu jettee murteessite jechuudha. Amma Jum'aa dabree kana Jum'aa dabree miti Jum'aa isa duraa Arafaa booda torbaan tokko cidha ajaa'ibaa godhattee Sumaalee dhaqee Sumaaleetti fuutee cidha godhattee fiddee jechuudha. Dhufte as deebite cidha isiin nu garsiiste viidiyoodhaan beektaa. Namichi isiin fuutee as biratti oolaaf gabaabaa jechuudha. Tokkoffaa nama gabaabatti hin heerumuu jechaa turte. Lammaffaa biyya dhaqee biyyarraa nama hin fiduu jechaa turte. Siigalee? Kanaaf gara bultiitti yoo kadeemnu taate waa murteessuun gaarii miti. Ani ebeluun hin fuudhu, ani nama akkasii hin fuudhu, ani nama akkanaa hin fuudhu, nama dheeraa hin fuudhu, nama gabaabaa hin fuudhu, nama malaaxaa hin fuudhu, nama borcii qabu hin fuudhu, nama fungaa hin fuudhu, nama rifeensa hin qabne hin fuudhu, nama akkasii hin fuudhu, nama hin baratin hin fuudhu, nama barate hin fuudhu. Akkana kanneen jennee haasoyna. Haasawa keessa at the same time akka dhugaa goone waan kana murteessina jechuudha. Gaafa ammootuyyuu jaalalli si qabe jaalalli akkuma atiyyuu jettee injifataadha. Gaafa jaalalli si qabe jaalalli inni dhugaa sun jaalalli maali? Fedhiif jaalalli addaan jira namni kenna fedhii fi jaalala adda wallaale jechuudha.
Gaafa jaalalli dhugaa sun si qabe jaldeessa kana fuudhanii yoo si dura kaayan namni ati jaalatte sun jaldeessa san sitti hin fakkaatu. Bareeda isaa sitti fakkaata. Namni fokkataa jedhuun sitti fokkataa miti. Sitti bareedaadha. Siigalee namni kun fokkataadha nama kana akkamitti fuute jedhanii namni nama san yoo sitti hamate fokkinni isaa sun sitti mul'atu jaalala bareedina isaa malee. Namni kun siif nuural eeyni. Siif waa hunda caala. Siif waa hunda caala si bareeda. Maaliif jaalalli isaa si hinjifate waan ta'eef. Ati bifa isaatirraa dantaa hin qabdu. Fedhii jaalala isaarraa qabdu san malee. Namni kenna so at the beginning nama tokko nama fokkata. Let's say amma nama gabaabaa wayii jaaladhe. Wanni kaarektariin isaa, haalli isaa, amalli isaa, akkaataan inni itti ana treat na godhu naa tahe taanaan an bifa isaatirraa hajaan qabu. Akkaataan inni itti na keessummeessu, akkaataan inni itti na kabaju, akkaataan inni haadhaaf abbaa kiyya itti kabaju, akkaataan inni itti nama kiyya kabaju naa tahe taanaan fokkinna isaarraa dantaa hin qabu. Maaliif bifa isaa malka taphatbitoo ayi xaxxaamedha warri Amaaraa kun yeroo dubbatu. So kanaaf namni kenna warri as jala jirtan hin fuunu jettanii warri murteessita. Nama miciyoon tun dhugaa rabbii amma ani yoo akkanatti ilaalu gurbaan isiin fuute dhiifama naa godha kana jechuudhaafi nama isiin kanaan dura jechaa baate waliin madaalu fagoo duudaa fi gara. Maal jedhee miciyoo tanan liistii kan kee ka duraan jette san gadi fuudhi ilaalii jedheen beektaa jennaan. Gaffuutee akkanatti nu duratti wanni siminaara tokko qabnaa ture. Liistii sanii ciccirte nu duratti jechuudha. Gaafa kana barreessu naaf hin galle ture jette jaalalli waan ta'e. Gaafa wantoota kana ulaagaalee kana dhiirarraa barbaadu waan gonkuma jaalala keessa seenuyyuu natti hin fakkaanne jette. Dhiirri ammoo jecha takkaan si injifatti. Gocha takkaan si injifatti. Sigala. Kanaafi jaalalli yoomiyyuu booji'aadha nama booji'aa hin murteessina. Hin murteessina. Jaalalatu murteessa. Nama isin fuutan, nama isin itti heerumtan, isin osoo hin taane jaalalatu murteessa. The decision of relationship is a love. Ka murteessu jaalalaa jedha faranjiileen. You can make you can write your preference wantoota nama sanirraa barbaadu dhiyeeffachuu dandeetta garuu waan kana fedha waan san barbaada jettee murteessuu hin dandeettu. Jaalalatu murteessa waan ta'e. So akkasi kanaafuu fidin nyaanna shaayileen dhuyna. Inna akkasi habiibti. Akkasitti ashittii fi Hamzaan akkuma kurreen qadaada distitti gixxim jettee galtutti wanni isaan walirraa fedhan ulaagaa. Waan biraa dhiisii waan fuulduraa dhiisiiti waan fuulduraa dhiisii. Yaada keessatti waliin galeega. Yaada keessatti. Yaadu beektaa akka fuulduraatii miti. Wayita amma yaadu. Maal amma keessa jiru shuura amma keessa jiru yeroo yaadu. Ani waggaa kana mulu. እንደውም ገና ሐሳብ ባስቦ ያኒ አረብፋን ገና እንወራረዳለን ሂሳብ ኡምሪ ያኒ ሰመሌ ጅራደ ዩ ገና ገቲ ከፈላይ እደ እንዴ ሹር ረከና ወሶጅሩ ኪዲንጊ ረከና ወሶጅሩ አኒ ወጋ ሀጋ አማ ጅራደ ከና ሁንዳ ምጫ ከና ነው ሰው ወሊም በሪን ወላይ ከና ሁንደቱ ነዱረ ደይማል ማልቃባ ወሶ ጋፋ ዱሪራ ወሶ ቢያዩም በይኖ ወሶ ዱር ጋራ ቢየሳኒ ሰንዴሜ ጅራደ ወጋጃ ሞተር በዱራ ማልቀባል ሀገስ ድረስ ኡፍዱባ ዮ ሶ ዴቢኤዩ ኡፍዱባ ኪየቱ ሶ ዴቢ ሲያጋጀ ከፉልዱራ ዋንጉዶ ዳጅ ኡመኒ ኩኒና ሾፈና ኑ ባንያ ጋማ ኡመኒ ገቲ ጃላላ ኑ ባንያ ጋማ ነው ባዳ ኡመታ Ashetti faranji waan jettu beekta waan jaalalaati fi waan murtii bultii ijaaruu kanarratti waan jedhanii isaan barreessanii lafa kaan tokko waan jedhan beekte. Relationship is a lifetime commitment jedhan. Relationship or actually marriage, not relationship. Marriage is a lifetime commitment jedhan. Bultii ijaaruun wareegama jiruu kee guutuutii jedhan. Bultii takka ijaaruudhaaf wareegama malee bultii takka ijaaruu hin dandeettu. Laayifii kan kee guutuu commit gootaa jechuudha. Jiruu kan kee guutuu wareeda. Bultii takka ijaaruudhaaf ati jiruu kan kee lubbuu kan kee waan qabdu guutuu
bultii sanis seenuudhaaf waan qabdu guutuu wareegdee wareegama kafaltee itti seenta. Jiruu wareegama malee bultii wareegama malee ijaaramtu bultii hin taatu. Bultiin takka ijaaramuudhaaf wareegama barbaachifti. Wareegama barbaachiftu san kaffaltu malee bultii san ijaaruu hin dandeettu. Marriage is a lifetime commitment. Waan hedduu achi keessatti commute wareegu yoo lubbuullee kasi baasisu taate lubbuullee baasuu dirqama kennitee ofirratti fudhattee murteessitee itti seenta jechuudha. Siigalee amma namni bultii yoo jedhu bultii tana waanuma akkanumatti har'a ol seenanii boru keessaa bahan wahii itti fakkaata. Har'uma mataa kana keessa gasseensifatanii boru mataa keessa baafatanii deeman itti fakkaata. Kanaafuu warri bultii ijaaruudhaaf qophooytanii bultii wareegama hedduu isin barbaachisti. Wareegama bultii san kennuudhaaf qophii tahuu keessan of gaafattanii qalbii fi onnee keessan walitti konnetti gootanii akka sookeettii fi moobaayila walitti suuqanii chaarjii walitti godhan kana sammuu keetii fi onnee kan kee walitti suuqxee sammuu kan kee onnee keetitti chaarjii tahe yeroo onneen kan kee chaarjiin onnee kan keetii guutame onneen kan kee chaarjii guute san gara sammuu keetii dabarsee sammuu keetiin mari'ate sammuun kan kee murteessee onnee tanteetti gaddeebisee onneen tantee maatabaan dhooftee akkasitti afaan kan kee arraba kan kee keessaa bahee murteessita jechuudha. Dura waa hunda murteessuun duratti wantoota lamaan kana walitti konneekti godha. Wanni lamaan kun walitti jaalala arge keessaa tabaranaatu ni baaste jedhee warri kennaaf tabaranaatuun baasa. Nama yeroo jaalatanitti waan wayii hin jira fiilingii wayii badii isaa wayita argitu hin aartaa gaarummaa isaa illee wayita argitu guddatee sitti mul'ata. Gaarummaa ammaa wannummaan hin xiqqoo dalagullee gaara kana ga'ee sitti mul'ata badiin isaa illee akkasuma. Wanni ka duraanii irraa layyatti Hamzaan addana godhu wayita amma waa balleessaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti. Namni hundi maa balleessaa garuu sooshaal miidiyaa wayita ta'u nagaruu igannaan waanuma inni balleessu kana hin jiraame. Ani ijoollummaatu itti jira amala jechuu wayi. Ani haadha isaati maaliif akkana yaadaaf jedhaa yoo ita gari. Wallaahi laazim anuuf ajaa'iba jechuudha. Fadhii guddoo qaba amma fakkeenyaaf waan sooshaal miidiyaa irra deemu wantoota dubartiitiin wal qabatee daansii isaa sanii wal qabatee waa baay'ee jira sooshaal miidiyaa irratti yookaan namnummaanuu namni keessaan amma ganama galgala hojii godhee kana na erga sanna erga wayita akkana laalumaan wayine ijoollummaatti jira baraa dhiisa. Sistariin tiyya natti mul'isti viidiyoo isaa laala. Tana waliin argite yookaan ammoo daansiisa laal daansiisa wuy ijoollummaatti jira dhiisi. Isiati haadha taateef moo jaartii ta'uuf deemta naan jette jechuun namni akkana jedhu anuu akkana jedha jedhee ofii yaadu anuu isii maal ta'e wayita garii jedha akka haadha ta'uu wayii natti dhaga'ama ijoollummaatti jira akka fedhe ta'uu na dhiisi. Still now ufumaan ani waan see jaayawamma zamoona kana akka sheekaa wayii ta'a ka rabbi dhuma baasuu fi kama amma ittuma akkas godhuun beeku rabbitu beeka. Ka zamoona kana yookaan namni mana turraa dhooge faasiyaami wallaahi guyyaa takka waan akkanaa dhiisi jedheen hin beeku. Gara na yaata waan firiidamii isaa irraa mulqunaaf fakkaataa waan takkatti dhiisi jedheen hin beeku. Amma yookaan sooshaal miidiyaa gubbatti yeroo akkana haasofnu kana wayita wallollu minaamin walitti buunu sooshaal miidiyaa gubbatti yaa uummanni haalaaluu fi malee isa dhugaa ani waan takka waan kana dhiisi jedheen hin beeku. Nama rara dhugaa dubbachuuf wanni inni dalagu nama rara wayita nama raroo akka nama isa jaalatu osoo hin ta'in akka nama haadha isa dhaltee haadha qofaa miti namni akkasiin nama mararfatu. Ijoollummaa itti jira jedha. Nama guddaa kana mee ijoollummaa maaltu itti jira waa balleessuudhaaf. Ijoollummaa itti wayii hin fidde asxaa. Fidde jettee fixadhu amma inni si bira jira namatti miti anatu yaabe fidde itallee waan gaafadhu qaba isin lamaanuu akkuma gaafii dhiifama naa godha ani yeroo faraan deemu jira haasawaa bakka isin ustaaza qiyyaan nagaa manaan ga'u jira haasawaa isin dhaggeeffadha. Ayyee ambisaa kenna ayyee qaali tole ulfaadhu kabajame akka inviteeshinii kiyya kana sheerii kiyya kana kabajee mana kiyyatti argamtetti dachiif samiin si haa kabajju dachiin atirra ejjettu siin quuqin abbo.
akkasi ashitti itti fufi amma inni miyuuti irra kaayate. Zamoon inni sheeka ta'ee beeyta. Alhamdulillah ishee kummaa waan gaarii. Yoo rabbiin boru isaan jijjiiramtuun ta'in naa godhuuf rabbiin dasiilenya waan inni ta'e hundaan ani qeebalee rakkoon qabu. Ani ganni sheekummaa jabeessee miti wayituma duriyyuu qeebale amma kan daran qeebala. Haa ta'u akka fedhe haa ta'u anaaf rakkoon qabu. Innummaanuu hubataadha akka fedhe haa ta'u. Dhiyoota danda'u dubbii siireesii yoo dubbataa oolan uummanni kun bara sagaleellee nama waraaba rakkanni gara hundatti. Dhiyoota nama itti waadaa sheekaa galu maashaallah yookaan amma daawaa godhee bakka ashitti illee keessattuu bari wayita waan wayii haasa'u maqaa kiyya waamuun dhiisu. Isa bakka hundaan maqaa kiyya waamu tokko ammoo namni baroonni akkanaa qabu wallaahi reebiidhaan nama kuma tokko irratti sheekaa guddaa bira taa'ee ashitti si jaalladha. Dhiyoota nama itti daawaa godhu wayii gifti dureetii yaa fidadha maal jedha amma waadaa seera yookaan hijaaba of niqaaba uffisa jedhee sodaadhe alhamdulillah hin jenne jecha san wallahi yookaan waadaa akkasii gala jedhee sodaadhe yoo niqaaba uffachuun rakkoo hin qabu yoo itti amantee uffatte malee. waadaa galee Amirti na yaamin sheekhaa hojii jira na yaamin calcii taa'usi. Wallahi namatti hooftanii. Ani barsilaa isa waan gaafachuu barbaadee jira. Waytanni bakka deemuun baheen isa gaafadha. Duuba amma laalachitti tiyyamee haga amma hamzaa jaalatte kana xiqqoo jaalalli kun akkamsi goggodhame. Jaalalli kun nyaata afaan nama dhoowwaa jedhan. waan gammaa hubadhe Natti maa bulti halkan kana guutuu garaa waliin na bulluqeessee jiruun qabu lapheentu waliin na bulluqooyte waa hedduu natti maa bulti halkan. miyuut godhi rahmaa wallahi waan hin taane hunda daddabalee hima astaghfirullah miyuut godhi nurra maalii jettee ati na gaafadhu isaan dhagahin kan inni sobaa. Ati amma Ana soba taan sinimin. Amta kanas wallahi lazim sira kee kidde mana namaa jirraa bar ati na gaafadhu. ati usi hamza isin adeebistu waan jecha dhagaye laali durii gaafa ijoollee ture an takka jaalalli na qabdeen beeytu by the way jaalalli akka amma namni jedhuutu na qabdeen beeytu garuu gaafa jaalalli na qabdu arguuf ta'a jaalalti amata waan jette faranjiin life start at the age of 50 jedhan. Life start at the age of 50 jedhan. Ani warra faranjiin itti mammaayite san keessa jira. Jaalalli umrii 50tti jiruun umrii 50tti jalqabdii jette faranjiin. Ani amma umrii 50 san jalatti dhihaachuu jira sii galee. Amma xiqqoo isii na sesseenuu jirti. Ani amma jaalala amata 50 san gaafa isiin na qabde akkam akka isiin nama gootu haga asirra bahee isinii himuufiin cinqamuu jira jechuudha. Amma gaafa dhaga'u gaafa ijoollummaadha jaalalli tuni akkana nama hohollachiiftii jaallaal gartee halkanillee yeroo ati birdiliftii kana jala seentu sagaluma nama ati jaalattuu santu gurra keessaa si qillisaa yeroo nyaata fudhattullee nyaannummaan biddeenni ati nyaattu kuninu suuruma nama sanii waan nyaachuu jirtu sitti fakkaataa shaayiin ati dhuydu kubbaayyaan ati fuutu kubbaayaanis namuma san sitti fakkaataa. Uffanni ati uffattus abaayaan gurraachi ati uffattu kunis isuma sitti fakkaatee si mul'ataa jira. Wanni kun dhugaadha mee sirra geessee jirtu? Completely wanni kun yaa hin jira. Garuu an akka dhuunfaatitti amma fakkeenyaaf ka hamsaan kwaan adda ka ta'e siin jedhee ani rakkoo addaa qabaachuun ooluu yoo isa nama jaaladhu. Miseeji mainni na ergu kana guyyaan ani gaafa jalqaba rabbiin rahmata nu godhe alhamdulillah urga ol baranne ji'a takka moo ji'a tokkoof walakka akkasi miseeji dheeraa sanii miti osoo mee nama waggaa takka taate rabbi na erge miseeji waggaa takka guyyaa irraa deebi'ee dubbisaa jechuudha asibiu sa'aatii meeqa akka hangu miseejiin teennata ji'a takkaa fi samtiingiiti
Miseejii kana every single day guyyaan an irra deebi'een dubbisne hin jiru. Guyyaan an tafsiira garagaraa ittiin kennine hin jiru. Kama inni na ergu. Kana abarwannaan jedhu hayyee dhageeffadha jara kennamee warri jaalalli isin qabuu deemtu waan jaalalli nama gootu amma asirraa barreeffadhaa laal nootbuukiif jala kaa'aati. Gaafa isiin akkana na goote dawaa tanaan qabaaf. Gaafa isiin akkana na goote dawaan kiyya kana jettaniiti anaatu dawaallee isinii barreesse doktorri ana beeyte barreeffadha waan jaalalli nama gootu ta'u isinii eegaan. Inni ati dubbadhu. Wallahi anamma umrii kana sadarkaa kanarratti waan akkanaan dala. Ufitti deebi'ee saalfadha beeta. Ufitti deebi'ee sistarii tiyya jala sistarii faana jiraadha sistarii tiyya jala keessattuu wayita miseejii isaa dubbisu. Wayita sagalee isaa takkatti isaa akka nama haffazeeti. Maal tokko itti aanu osoo na gaafatanii hunda isaa beeka. Maal sistariin faati yookaan giraasetti maal dhageeffataa harta maal dalagaa harta naan jedhe. Qoyme akka isiin na waamtu hin barbaadu. Fiilingii san keessaa irra deebi'ee qoy asiin maal jedhe qoy asiin waanuma barkalee dubbisa irrallee irra deebi'ee borullee irra deebi'ee kanu sagalee meesaa. Viidiyoo inni takkatti dalagu wayita 99 laalaa. Wayita 99 yoo xiqqaa. Hamzaa keessattuu viidiyoo ati kalee waan nyaadhe wanni nyaatanii gara yaktanadha. Achi bar maqaa kee kaaseetiin jaartiif jala miidhuu gurbaan amma nyaata kan nyaata jaartii ta'e boodanii miidhaa jennaan lakki jaartii tiyyaf jala miidhu midhaan min jeen. Deebisee ofitti kolfa waan dalagaa jiru. Wayita namni amma akkasa hiriyoonni ta'e mobaayila qabadhee an taa'e waanuma kana irra deebi'ee ilaalaa yookaan maal dalagaa waan wayii oduu wayii dhageeffataara muuvii wayii ilaalaara. Yemmuu muuvii taarika wayii hin qabu. Taarikni kiyyasuun maaxinaat bichaa no. Inni haga uf beeku caala ani isa beekanaaf fakkaata amma ammarratti. Amaloota hunda sikkuma isa hunda waliin. Waan ajaa'ibaati duuba dubbiin uummanni jedhe sun dhugaadha barii waan miseejii amata 8 dura walii barreessan fa'aa deebi'aniiti halkan guutuu takka takkaan dubbisan jedhan bar qubee takkatti illee hiika kennan qubee lammaffaatti hiika kennan aatti hiika kennan baatti hiika kennan caatti hiika kennan daatti hiika kennan wey okay hamzaan kiyya akkanuma naan jedhe wey ani haabadha wey ajab hayyee. Viidiyoo barreeffama hedduullee barreessuu fi barreeffama gabaabaa firii lamaan barreessaa halkan kana guutuu isii waliin baxaabataa bulu. Allahu Akbar. Abboo jarree jaalalli akkana nama gooti. Mee ga'anillee taamata 50 san gaafaan keessa seene isinii hima. Amma itti dhiyaadde. Reaaktii ashaangulliitii inni naa ergu googilii keessa seenee miiniingii reaaktii tanaa maal inni jedhee itti gaafadha. Ashaangulliitii wayina ergaa ashaangulliitiin angoogilii keessa galchee miningiin ashaangulliitii innuu miningii si beekeeti miti kanaa erge baay'ee ittuma tolte ashaangulliitii wayina erga ashaangulliitii nama erguun fiika maal qabdi wanna ni sisne hin jiru afaan oromoo keessattuu loqonni kenna wayita garii irratti waan garii irratti wal dhaba. Waan san deebisee san gaafadhu wanni an garana deebisee garas deebisee gara hundatti yaa gana haala san keessa jira. Abbooy amma ati xiqqoollee ta'umee wanti kun namatti cimaa deema adaduma guyyaan gara cidhaasan achi dhihaatuun adaduma halkan gara halkan taabtaabii achi dhihaatuun jaalalli kun namatti dabalaa deemaa jedhan. Ati amma jaalalli kun sitti dabalaa deemaa jira moo xiqqoo isiillee ta'u furmaata wahii sitti fidaa jira haga guyyaa san geettuu fi yaada sitti hin buufu. Ni foolatti bakka sanitti akka waan gartee shamarree dahuudha. Dhiyaattee ni foolatti guyyaa kana ogu 7 moo 8 gaafuma takka irra deebitee na gaafatte. Wallahi osoo guyyaa 2-3 dura jecha kana na gaafatte wayyaayyuu xiqqoo nagaa qaba. Kalee gadda waan hin taane wayii keessa jiraaniyyuu barari. Annama waliin lafarra deemaa raayuu natti hin fakkaatu wayita gariif yaadu. Kita kana wayira deemaa rana fakkaata keessattuu Hamzaan beektaa waan nama guddaa fidde. Hin ergatanii. Ustaaz Abu Sabraddiin tafaddalu baga nagayaan dhuftan. Hamza Buusii. Ayyee Ustaaz Abu Sabraddiin tafaddalu. Salaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته.
Dhiyaadha dubbadhaan Ustaaza hin jiru. Qaali. Dhiyaadha. Abshira. Dhiyaadha Ustaaza carraa isinii kennine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Ustaaza kenna dhiyaadha. Aboo jarri aboo Hamza namoonni yaade kam hanganumatti fiigee asitti fidee boo dirquma na bira turte jechuudha bara kana jechuun. Ay Hamza. Isinillee Wallahi. isin laallatti Ustaaza Abu Sabraddiin qophiin akkamii qophii waan kanaa haalaan itti qophaa'u jirtanii? Wallahi bareeda alhamdulillah. Nama Ustaaz Hamza ga namni hin beekne hin jiru. Ustaaz Nasir Hamzaadha. Reefuudhaan bareedaa dabartee. Har'a sagantaa bareedaa waliin turre mana fiyyaa anis Hamzaanis na bira ture as hojii turre hedduu namatti tola. Sa. Akka obboleessaa ifitti wanti guddaan nuti sodaadhu akka gartee jaalaluma miidiyaa qofa tahee asumarratti gartee haasomee taphatameetuma asirratti hin hafne inshaallah qabatamaan illee wanti kun akka hojiitti jijjiiramu Hamzaa hanga reefu hojii turretti illee waa hedduu hubachiiseetiin jira amma ustaada galchaa jira Nasir wajjin karaa isa qajeelchuudhaaf na biraa bahee. Okay. Dhaamsi san caale hin jiru. Nasihaa bareeduu nu godhanii turan sheena keenya rabbi umrii isaa naa dheeressu. Waan kana qabatamaan illee anillee akka obboleessaa tokkotti wajjin mari'annee jirra waan dandeenyu hunda bira dhaabbannee gartee bultii islaamaa bultii gartee qilleensuma irratti haasawamtee qilleensuma irratti qofa taphataatee haftu osoo hin taane bultii gartee inshaallah heera shari'aa islaamaa san guuttattee inshaallah rabbi haa godhu nutillee cinaa jirra. Hanga wanni kun gartee xumura isii bareedutti inshaallah nuti cinaa jirraa isaanummaa namoo jabaatanii amma gartee danda'anitti karaa bareedaadhaan akka wal bira gahan du'aa'idhaanis waa hundaanuu nuti cinaa jirra akka qilleensaallee ibbidduu hin naynee inshaallah kan magaalaa siyaa biyya guddaanii hawaasni keenya immoo maashaallah akkuma gartee gizee gammachuu nama harkan hedduu gammadanii nama cinaa dhaabbatanitti oggaachisi keessa warri miidiyaa kuni daqiiquma muraasa gaggara si galcha daqiiquma muraasa ol saqaaf galee adandaa faa nama godhatuudhaa jira waan akka isaan irraa illee akka if qusatanii asumaanuu obbolummaa dhaamsadhaa madha inshaallah isaan illeen nama wajjin bulu nama wajjin horu rabbi isaan haa taasisu nama fakkeenya namaa ta'uu rabbi haa godhu. Maali wanni nama gammachiisu walitti hidhata kutaa keenya lameen illee tolcha jeetii yaadaan. Tokko ilmaan abbaa tokkooti ilmaan bareen tooti si galee ilmaanuma hangafaa fi qotosuuti jechuudha. Waan hedduu nama gammachiisu. Faamilii jechuu dandeenya karaa kanatti illee akka Oromoomatti akka gartee saboomatti akka amantiitti ammoo nuti obboleeyyan duraanumaa alhamdulillah. Kanaaf tokkummaa keenya nama ummataaf tokkummaa tahuu nama gartee jaalala halaal garsiisu ta'uu qaban inshaallah. Wanni miidiyaa kanarratti nama ol takka bahee yoo gartee itti fayyadama isaa sirreessite malee akka si harkaa mucucaannaan fitinaa biraa uumammas. Kanaaf inshaallah rabbi umrii haa dheeressu ija hamtuu fi jecha hamallee rabbi irraa haa qabu isaan hundaa'u. Amiin. Kanaan jaalladha. Yeah, especially yeroo ammaa kanatti wanni adda addaa asirratti deemaa jiru kanatti yeroo namni akkanatti gandummaa wal qoodee even ilmaan ganda takkaatu gosa gosatti adda wal baasanii akka walirra duulan kanatti waan akkanaa arguun kun kana caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Ani garuu akka kiyyatti yoo dogongorellee dhiifama wannan isaanii dhaamuu barbaadu. At least yeroo dubbiin gama gaa'ila isaanii deemuudhaaf achi dhihaatetti at least torbaan takka for 1 week osoo boqonnaa TikTok irraa fudhatanii hedduu na gammachiisa. Boqonnaa fudhatanii just waanuma plaana waanuma gaa'ila isaanii qofarratti focus godhanii osoo haala saniin deemanii natti tola. Maaliifii waan tokko fa'aatu jira gartee kaanilee nama kutuu.
mataa nama dhukkubsuu dhibee namatti ta'u osoo achi hin geenne jechuudha. Healthy marriage yookaan healthy relationship uumuudhaaf healthy ta'uun barbaachisaadha. Bultii fayyaa qabdu uumachuudhaaf dura fayyaa kan kee waldhaanuun bareeda. Torbaan tokkoof sammuu kan kee tasgabbeessitee uf waldhaantee uf gaafattee maal balleesse tiktaakii kanarratti wanni deemaa jiru maal waa'ee kiyyarraa maaltu deemaa jira waan dabran san gateettee itti irraa haasoytee bakka itti kennitee bakka deemtu irratti fokas gochuu qofarratti xiyyeeffattee osoo dalaydee natti tolaa jechuu bireeka fudhatuun gaafa cidha keetii san itti deebi'u jechuudha. Ani kanaan dhaamuutii barbaada. Carraan akkanitee Doctor. Yeah, ifu. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ija nama siyasaatiin immoo olaalu'an miireejiin ijoollee kanaa miireejii haaraa miti. Sabni keenya kutaan kun lamaan dura wal fuudha. Ammallee wal fuudhaa jira fuuldurattis wal fuudha. Garuu xiqqoonni kan isaanii adda godhu ija namaa keessa jiru. Rol moodela ta'uu qabanii. Example gaarii uummataa ta'uu qabanii. Namni iji namaarra buute namni irraa waa barachuu fedha. Waan gaarii akkuma waan gaarii keessan dhaga'uu fedhu waan badduu keessaniif yoo dhaga'e akkanumatti afarfama. So akkuma rabbi walitti isin fide fiixa rabbi isin hawaatu rabbi isin kadhanna. Kaachirraa hafe immoo rol moodela tidaarii gaarii tidaara jaalala qabu. Waan gaarii bakka itti dhageenyu akka ta'u namoonni akka irraa baratu. Egaa uummata fuuldura jiraattanii uummata isin hordofu egaa qabaattanii kanaaf namoonni gurra isin dhagahuu qabaa ijaan isin ilaalaa namoonni isin arguuf namoota isin dhagahuuf waan gaarii dhagahuu waan fedhu waan ta'eef waan biraatiif miti dhimmi namni ajandaa akkasiin godhate waa'ee keessan haasa'uuf nama dura jirtan kanaaf nama ofitti bahee waa dubbatu nama keessa oolu nama wajjin koflee yeroo gaarii dabarsuudha. So namoonni waa isin irraa barachuu fedhan. Rabbiin nama khairii uummanni kun isin irraa baratu rabbi isin haa taasisu rabbii cala waan ta'eef isinis hanga dandeettaniin waan kana seeresii fudhattanii jireenya keessan jireenya kaawwan itti adda laaltanii waa hundaa krediitii kennitanii gatteettanii wajjin mari'ataa jireenya fiixa baatu akka godhattan abdii qaba kanuma jechuu fi galatooma. Akka nama siyaasaatti garuu walitti dhufeenya keessan isin gammannee jedha nuti. Kuni waan ijaaramuu barbaachisuudha. Ijaarsa keessan itti gammanneerra. Inshallah anillee yeroo nin bahaa waan inni obboleettiitiyaaf illee dhaamuu barbaadu dubartiin islaamaa takka gartee kabajaa guddaadha qabdi. Egalee rabbiin inni kabajee yeroo kanatti akkuma bileessa keenya jee namni ijji hedduunis isinirra waan jirtiif akkasuma namni dhagaa isinitti darbatullee waan fedhillee isin ijoollee isin ammoo garuu hayyam keessanii isha hamma dandeessanitti namni diin rabbii qabate namni gartee daandii diin qabate takka haa ofii haa saariin jiru kamil kaahiyootii malee dhugaa tana qabadda jaalalti dhugaadhaa niqaa booda jirti namni jireenya gaarii jiraachuu barbaade namni gartee bultii bareeduu jiraachuu barbaade diin islaamaa qabatu wanni san jaalu tokkollee hin jiru kanaaf obboleettii teenyallee si kabajnaa akka gartee intala islaamatti illee akka intala oromootti illee akka gartee dumaashii takkatti illee si kabajnaa jaalala guddaa si qabna yoo dandeessanii yoo hanga dandeessanitti ammaas karaa shari'aa islaamaatiin karaa diina islaamaatiin waa hunda xumurachuu yaala waan silaa gartee keessatti fixataniin akka as gubbarrallee hin finne waa garii keessatti hanga gartee bakka geessanitti keessatti fixachuu yaalii godha. Amma dandeessanitti walitti dhufu irratti yaalii godha. Karaa shari'aa islaamaatiin kanuman dhaama yeroo gaarii naa qabaadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.